duraan dursee kitaabni amma dafee xumuramaa jira jettee biyyoon biyyee dhiiga. Biyyoon dhiiga. Biyyoon Dhiiga. maal jechuudha? Biyya kana dhiiga warra kootu itti ba'e. Gaafa ormi keessa baqate iyyuu kan keenyatu itti aarsaa ta'e. Faarseen ittiin dhadhaanis Oromoodhuma. Riqichi gibee jigus daaktuun nama ceesisa. Jimma yaa lafa bunaa seenaa qaba keessisaa. Sadas sooddoo qomoo kosanyii baqqalaa wayyaa. Alagaan alaguma qalloo dhiiga ofii wayyaa. Wallisoo kan garasuu finfinneen dhuuruma. Walloof raayyaan qomoo koo hubadhe Oromoodhuma. Gujiif boorana deemus maalitti shakkii qaba. Faarseen ittiin dhadhaa lammii koo saba jabaa. Baalee yaa biyya waaqoo yaa biyya Useen Bunee. Arsii yaa lafa goota biyya Roorroo Sarmee. Kayina rakkee deema dhaloota Bakar Waaree. Roorroon daangaa dabaraan Oromoon Gujii albuudatu ciisa walloof raayyaan dhiiga kooti dhugaa baduun na duchisa misa inni amboo keessa misa marfiif taankii caalu. Kitaabni biyyoon dhiiga icciitiiwwan akkasiif keessaa qabdi. Ifa. Galatoomii dhugaa. Duubatti deebina ammasni. Yeroo xiqqaa taatee jirtu kan Tsaggaayee Daandanaa maalii koottuu dabarsee na kennee nus xiqqaa taanee dhaggeeffannaa iyyuu waan akkanaa kana. Yeroo sana beektee ani xiqqoodha. Amma obboleessi koo suni kaasittii kana ni dhaggeeffata beekteen illee biyya Oromaa kana ture. Achi yeroo sana beektee baay'ee barbaadu waraanni mootummaa kunis gadi qabee dhaggeeffata. Algaa teebarraa hojjetamu tokko jira. Isa jala rafaan. Ni dhaggeeffata. Akkaataa inni itti hiika isaa yeroo sana natti himu dhuguma sirriidhaan amma naa gale jechuudha. Akkaataa sammuu kooti wal madaalutti natti hime sa'aatii sanatti. Beektee dhalootatti sammuu isaa akkaataa madaalutti yoo himte akka salphaatti fudhata. Obboon jedhanii obboo maal jechuu isaati qaama kootuun nagane buleessi koo qabeeddii namna kenne jechuun maal jechuudha jedhee ogaan gaafadhu. Minaan namaatis kinaane obboleessi sarkutee naan jira beekte. Amma akka sa'aatii sanatti kan ani beeku horii eeguudha. Horii yoo minaan nama dheede maatiin akka nama maal loluudha. Qixa sammuun koo baachuu danda'u natti hime. Ani suuta jedhee tan hoggaan bira hin jirre banee dhaggeeffadhee tan dhagaa jalaa fixa beekte. Inna yeroo sana sirba isaa keessa qaama kun naganee baay'een jaaladha. Yaa lammii koo sabboontaan Oromtichaa walii galtee godhadhaa adaraa boorantichaa hoggaa Tsaggaayeen jedhu hiree deebiin dhaggeeffadha sii galee. Maal jechuudha nan gaafammoo deebisee ani gaafiin baay'isa beektee jireenya keessatti maal jechuudha akkas jechuusaa akkuma sammuu koo madaalutti natti hima. Ergan guddadhee of beekaa dhufee galgala beektee qophii abbaa jaamboo fa'aa ni hordofa. Guyyaa tokko akkanatti gahu ammoo guutumaan guutuutti jala mureen beeka jechuudha. Nama jireenya koo keessatti wanta sana nan godha kan jedhee hoggaan murteessu durseen nan beeka. Osoo hin murteessin dura achi gahuu kiyya durseen beeka. Wanta bira hin geenye murteessu waan ta'eef murteesseen itti gala. Murteessitee gaafa itti galtu wanti milkoofneef hin jiru. Maaliif aarsaa kaffaluuf nun kaffaltaa garuu yeroo baay'ee namni kan milkaa'uu dadhabu kufaatii sodaata. Kufaatii sodaatu taanaan wanta itti milkoofneef hin jiru. Kufaatii sodaachuu keessaa bilisa sa'iitan hojjedhaan wanta hojjedhu. Lammaffaadhaan immoo gaafa hin deemu kun allayyaadha ittiin deemin namni naan jedhee yoo naan jedhe. Ani garuu daandii sun na baasa jira taanaan isin namni allayyaadha naan jedhu san gurran cufadha isaatichi. Situ beeka waan ta'eef. Kanaaf aartii irratti gaafa nani sirban baasa jedhu maatiin natti kolfaniiru beekte. Akka carraa gidduutti maatiin beentee ta'anii sirban baasan kan jedhu natti kolfu. Guyyaa tokko charchii keessatti otoon waa'ee wangeelaa barachaa jiru harkaan baase. Wangeelawwi waaqni walaloo moo yeedaloo jibbaan jedheen. Gaafii gaafadhe beektee maaliif naan jedhe.
Nama walaleessa. Silaa immoo walaloo sunatti yeedaloo yoo ta'e sirbata. Kam jibba waan hin jedheen. Waan jedhu walaallaan amma yoo gummaa kana caalu siif haa kennu. Ameen. Yaa Rabbi. Niin taa'ee bakka gaafiin baay'isaa. Erga wangeela baradhee raawwadhee immoo dirqama qara'uun qaba kan jedhu nama immoo masgiida dhaqee quraana qara'uu jalqabe. Gaafa sana hiriyaa hedduudhaan wal dhabe jechuudha. Musliima gaafa ta'u hiriyaa hedduudhaan wal dhabe. Kaayyoon koo musliima sana ta'uu miti jechuunis. Ani of beeka waan ta'eef ani Oromoodha. Gaafa Oromoo ta'e uumame sun ejersi tokko gaafa margu ejersuma. Birbisi gaafa margu birbisuma. Oromoo gaafa ta'e uumame sun Oromoon afaan mataasaa qaba, amantii mataasaa qaba, biyya mataasaa qaba waan ta'eef sana beeka. Garuu akka jalqaba sin kaastan sana baruuf hojii koo irratti boru akka na gargaaruuf boru imala fagoon deema waan ta'eef dirqama quraana qara'uun dirqama natti ta'e. Qarraate? Hanga murtaa'ee baatee murtaa'ee qara'ee sana booda kitaabolee afaan Oromiffaa fi Arabiffaa wal maddii jiru kanatti naa kennanii. Gaafuma kana ijoon seenarraa fudhanii Abdallaa godhan maqaa koo beekte. Jennaani maaliif ijoon seenaa hin jaallatu taanaan haadhiisu rabbiin kun hin jedheen beekte. Maqaa ijoon seenaa hin jaallatu taanaan haadhiisu hin jennaan achi sheekiin tokko dhiisa ijoodhuma waama. Ijoo seenaa waamaa deema. Amma achi keessatti gaafa naqee qara'u qaba. Amantichis akka warra sanaatti jira galee. Sheeppiidhuma warra sanaatti hin jira. Keessa gaafa nu barbaadu achi keessa hin jiru. Guyyaa tokko achi keessa ofan dhabe asan deebi'e wangeela keessatti tola afaan arge beekte. Barbaadee san paasterii tokko bira dhaqeen kan afaan lallabdanii beektanii jennaan. Qoyimee afaan Oromootiin laalee tolaan ijoollee ja'a qaba jedha. Qoya Amaariffaan laalaa deetti dhaqee Amaariffaan laaluu dhaqe. Tolaan ijoollee ja'a qabaadhaan Amaariffaanis amanuu dadhabeet Ingiliffaan laaluu dhaqe. Tolaan ijoollee ja'a qabaadhaan amma wangeela achumarra. Guyyaa tokko immoo hangana charchii turetti nan barsiifne kana sanaan dura. Tolaan jira garuu. Jira wangeela keessa. Sana keessatti aartii kanarratti akkaataa itti cimu cimina horachuudhaaf kitaabolee amantii keessa fiigee dubbisuudhaan amanticha keessa siin ilaaluudhaan kan koo garuu niin beeka. Kan koo sana cimsachuudhaaf dirqama isa kan beekuun erga kan kee bartee isa kaan duuba fiigdee ilaalta akka hin qabu. Ana garuu natti toleera. Misirroonni Achi keessa of barbaadde yoo keessa hin jiraanne maal gochuu jechuudha. Maal achi goota. Keessa barbaaddee ilaalta kan ammoo kan si barsiisu aartiidha si galee. Aartii keessatti gaan amma aartiidhaan nama guutuu ta'uudhaaf hunduma keessa harka kaa'ee ilaalee barbaadee tan si galee. Callisee aarsaa malee wanti dhufu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hiriyaa tokko nan qaba beektee aartistii wayiiti Faayisaa Raarsaa jedhama. Namarra hejjedheen iddoon milkaa'ina kootii nan ga'a taanaan namarra hejjedheen iddoon milkaa'ina kootii ga'a jennaan na biraa bakkatee beekta. Guyyaa wayii namarra hejjedheen bakka milkaa'ina kootii nan ga'a taanaan nama sanarra jedheen darbanii waan nagashuun qabuun jedheen beekte. Narra dhaabbata jedhee si jala Jalaa kute aartii keessatti murannoo si gaafata ofitti amanamummaa maaliif haamilee si buusa beektee maatiin illee nama maatiin eessa gaa'anii ergan ga'ee arganii isaaf waa hunduu salphaadhaan eessa gaa'ee osoo jedhanii ergan ga'ee arganii isaaf hunduu salphaadhaan. Sana bira darbee naannoo 2002 namoota ani kadhadhee tola sirba kennee fi maqaa koo barreessuu dhiidanii namni gaafatellee mucattii takka hin beeknu jedhanii ragaadhaaf hanga irratti kan waraabee gahaa jira. Sigalee ragaadhaaf mucattii takka inni gaafa sun jedhe har'a garuu nama guutuu ta'ee gaafa na argu ani aarsaadhaan hin dhufe waan ta'eef jechuudha. Namni sun waan jedhu dhabee jechuudha. Gaafa kaayyoo qabdu aartii irratti keessattuu aartiin aarsaa kaffala akka salphaan siif hin dhufu beekte
Wanti hunduu aarsaa si gaafata addunyaa kana gubbaatti aartii qofa osoo hin taane. Wanti barbaadee manatti si dhufoo jiraate du'a qofa. Si galee otoo aarsaan kafatiin kan manatti bakka ati jirtutti si barbaadee dhufu du'a qofa. Wanti kan garuu barbaadee ofii keetii argatta si galee waan hundumaa ofii kee barbaadee argatta. Kanaaf egaa aartii achi keessatti waan hedduutu jirti. Gaafa sirba sayyoo dhaggeeffachaa ture sana har'a bu'uuraanaaf eegale. Ijoon seenaa baay'ee waan gaarii kaasaa jirra. Sayyoo Daandanaatirraa osoo addan bahin sana booda immoo gara 2000tti deebinee sirba kee keessaa tokko tuqnee sana booda gara kitaabolee amma barreessaa jirtutti deebina. Sayyoo Daandanaa sirba isaa kana osoo nuu jette amma tokko. Yaa guutummaatti illee hin danda'u. Guutummaan barbaachisa. Qaama kootu naganee qaama kootu naganee qaama kootu naganee baritti kana karaan darbaa dagalee. Maaliif seete duratti baay'een jaalladha sirba kana. Jechuun hangafoonni kootis baay'ee dhaggeeffatuyyuu. Akkuma keeti anis hin sirbine malee warra sirba dhaggeeffatan hiriyoota hangafootas nan qabaayyuu baay'ee dhaggeeffataman dhoksaadhaan akkuma inni baay'een jaalladha yoon hiikkaa isaayyuu osoo sirriitti hin barinis Tsaggaayee Daandanaa Oromoon horii bobbaasee gaafa dhangaarratti ilaallu garuu dhangaarratti baay'inaan yookaan oofishaal miidiyaa warra ta'an irratti miidiyaa mootummaati irratti Oromoon horii bobbaasee faatu dhiyaata. Kan akka Karrayyuu Addisuu Karrayyuu jedhama gaala fa'aa jalatti dhangaarratti yeroo ilaallu. Garuu sirbi Tsaggaayee Daandanaa kun dhokatanii isa kanammoo dhokatanii dhaggeeffatuyyuu qaama kootu naganee maaliin kun waan ani yaada dhufan. Gara sirba kee dura dacheen dhiiga taate. Isa laalleerraa isa taane immoo kan hojjette maalinni? Dacheen dhiiga taate taane qeerroo sanyii gootaan hojjette. Qeerroo sanyii gootaa isa eega mana hidhaati. Laaki dacheen dhiiga taate taanteetuma jirti isheen. Kana sirboonni yeroo sana. Meeqa hojjette yeroo sana? Sirbootani wal harkaan kunne beektee sirboota hedduu jiru. Dacheen dhiiga taatee akkan hojjedhee isatti aansee qeerroo sanyii gootaan hojjedhee. Qeerroo sanyii gootaa yeroo sana beektee akkaataa dhuma tokko laaleen jiranayyaa warra gaadduu nurraa nyaachamaa nu nyaattu. Jiranayyaa warra kaabaa roorroo keessan nurraa dhaabaa dheetanii. Qeerroo sanyii gootaan jedhu kanarra jira? Mee irraa jennata. Jaranayyaa warra gaadduu nurraa nyaachamaa nu nyaattu. Gaarree guddaan gadi dhufee maaltu tubaa jala kaa'a. Roorroo didee mana marsee maaltu sarmee jala taa'a. Shawaan fardeen dirresiisee wallagga'ee boqarsiisa. Kan jimma roobee sincaamu harargeen duruu kanniisa. Jaranayyaa warra kaabaa roorroo keessaan nurraa dhaabaa. Tole kaa daawwattoota keenya turtiin keenya artistii ijoon seenaa toleeraa wajjin taasisaa jira. Akkuma itti fufetti jira ammas immoo kara gaaffii keenya goolabuutti deemaati kan jirru. Gaaffiin koo kan ta'u amma mee ati hojii akkamiitiin nutti dhufaa jirta? Hojiilee hedduu hojjette kana dura hin beekama. Hundallee kaasnee xumuruudhaaf yeroo nu gahu waan ta'eef mee hojiin ati haaraan amma ittiin uummata bira gahuudhaaf qabattee dhufaa jirtu hojii akkamiiti? Hojiin gama muuziqaatiin hojii tokko riil xumureera ammatti gadhiisuu waan hin barbaanneefan ta'e sa'aatii ittiin eegaa jira. Gama ogbarruutiin immoo kuusaa walaloo biyyoon dhiigaa jedhuu fi akkasuma kitaaba xiinsammuu yeroon nyaatte jedhu qabadhee tan dhufaa jira. Kana keessatti gaa'u amma biyyoon dhiigaa kana yeroo dhiyootti yoo baay'ate baatii 2-3 gidduutti harka dubbistootaatiin gahuudhaaf tattaafachaa jira jechuudha. Gaafii gaarii kaastanii mata duree kanarratti haasa'uun barbaadan. Garuu sanaan dura sirbicha amma kaamingisuun kan jette kana sirbicha sana
mata duree isaa yookaan mata duree itti moggaasuu dhiisuu dandeessa. Maal waan ta'e irratti haasofnee dabarru? Rakkoon qabu mata duree isaa iftuu koodha. Iftuu koodha sirba jaalalaati. Okay. Yaadannoo amma tokko. An jaalala keetiin gidirfame otoo si barbaaduun fayyaa dhabe. Ati maal agartee jiruutiyaa kophaa kun jiraadhaan shaggeetiyaa. An jaalala keetiin gidirfame otoo si barbaaduun fayyaa dhabe. Ati maal agartee jiruutiyaa kophaa kun jiraadhaan shaggeetiyaa. Baay'ee nama dhaggeeffatu nama godhu asumaayyuu yeroo dhaggeeffannu baay'ee namatti tola. Baay'ee bareeda. Rabbi si haa gargaaru milkaa'ii. Yeroo dhiyootti sababan qaba waan ani hin gadhiisneef jetteerta. Almost akka xumurteedha kan haasaa jirtu. So waa'ee gara barreeffamoota keetitti immoo yeroo deebinu egaa akkuma seensarratti kaasnee weellisaarra darbee walaloo fi yeedaloo barreessuurra darbee walaloo kitaabanis barreessuurra darbee gara kitaaba xiinsammuu yookaan immoo saayikooloojii isa jedhullee barreessutti dhufaa jira. Inni akkuma nuuf kaasaa jiru dhuguma abbootii jalatti akka guddate isa immoo akka qabee dhufaa jiru saayikooloojii sana maal akka fakkaatu yookaan immoo Oromoon naannawaa inni itti dhalatee guddatee maal akka fakkaatu waan sana kan kaasu natti fakkaata. Ani gamanumaan yeroo tilmaamu duraan dursee kitaabni amma dafee xumuramaa jira jettee biyyoon biyyee dhiiga. Biyyoon dhiiga. Biyyoon dhiiga. Maal jechuudha? Biyyoon dhiigaa jechuun lafti kun beektee aarsaadhaan har'a geesse. Wanta aarsaadhaan har'a ga'e kan ammoo kan eeggachuu danda'u numadha. Kana gaafan jedhu kitaaba kana keessatti wanti risaa taane osoo jirru tisiisan dorgomuu keenya faatuun tuqama. Nuti beektee risaadha. Sila akka risummaa keenyatti jiraachuu qabna. Bakka nuti jirru garuu bakka bookeeti kana. Sigalee. Biyyoon dhiigaa kanaaf bu'uura kan isheen taateef biyyi kun aarsaa hedduun itti kafalameeti callisee miti beekte. Dhiiga nama hedduutiin har'a geesse. Borollee sanuma. Kanarratti hundaa'uudhaan biyyoon dhiigaa osoo hin eegaleen dura obsanaan baay'ee haa ta'u kan jedhamu tokko ni jira ogeessa seeraati. Baay'ee na gorsa beektee gorsaa kooti. Guyyaa tokko maallaan jedha ijoollee warri adiin boombii, miisaayila, jeetii, taankii oomishtee nutti ergitee teekinooloojii nuun jetti. Akkamitti wal ajjeefne. Gaafa nuti immoo muka waaqni uume kana cabsinee utaalloo tokkorraa dhibee garaa tokkorraa fayyine hojii seexanaati nuun jetti. Naan jedhe beekte. Yaada kana itti yaadu tan taa'e si galee. Gaafa laalu Oromoon kaleessa goota ture. Oromoon kaleessa beekaa ture. Oromoon kaleessa warra gadaa kalaqe ture. Har'a sammuu kaleessa gadaa kalaqe har'a eessa dhaqeettan dhufe. Gaafa kaleessa gadaa akkamitti kalaqan har'a addunyaan qo'annoo hedduudhaan bira ga'uu dadhabde. Sirna gadaa kana. Isaan kaleessa osoo akka keenya kana qubeedhuma kana illee osoo hin gadi garagashi taa'anii gumii gaayootiin mari'atanii kana tumatan. Nuti immoo warri baranne of hin jenne kun eessa jirra? Sanarra dhaabbadheeni biyyoon dhiigaa kanarra dhaabbadhe. Biyya kanatti aarsaan har'a miti kan kaffalamu jalqabe si galee. Deebisee Oromiyaan immoo Oromiyaa amma barruu harkaa taate kana miti. Duuba deebiinee seenaa olaallee yeroo baay'ee Finfinneen kan keenya waggaa Oromoon jedhu tan kolfaa. Sababni itti kolfuufi kootiin kun kan koo ta'uu osoo beekuu eebbisaa kootiin kun kan kooti jechuun nan barbaachisu. Silaa gaafiin Oromoo yookiin immoo hanjendaa Oromoon kaasuu qabu ture Gondor Goojjam kan kootii gaafii jedhu kaasuu qaba ture.
ragaatu lafa kaa'a. Seenaa jira. Mana mootummaa Gondor seenuudhaaf dirqama afaan Oromoo beekuu qabda jedha kitaaba jaarraa 20 dubbiste. Afaan Oromoo beektu taanaan mana mootummaa Gondor dhaquudhaaf afaan Oromoo beektu taanaan namichi keessummeessu hin jiruudha. Seenaan kana afaan kaa'a. Oromiyaa amma barruu harka taate kana sonta. Kanaaf biyyi biyyoonni egaa icciitii hedduu of keessaa qabdi sii galee. Achi keessa icciitii hedduu jira. Nuti Finfinneen kan kooti bita kan kooti durayyuu beekamaadha maalan gochuun namatti himuu na barbaachisa. Na harka jira. Isa na harka hin jirre assaayimentii fudhachuu osoo hin taane assaayimentii namaa kennuu qabna. Warri adiin yeroo hunda assaayimentii nuu kennu beekte. Seenaan akka lafa kaa'utti mootummaa Abisiiniyaa kan hundeesse nama 8dha. Namoonni 8 sun Oromoodha. Kaaba Itoophiyaatu hundeessaniidha. Biyyi kana nuti hundeessee miire. Isumas dhiyoo kana gaafa lola Wacaalee asuma dhiyoo himata Adawaa safa goomaatti goone. Kan aarsaatti kaffaleen kan itti waamamu garuu nama biraati. Kanaafuu biyyoon dhiigaa tun gaa biyya kana dhiiga warra kootu itti ba'e. Gaafa Oromi keessa baqate iyyuu kan keenyatu itti aarsaa ta'e. Hundi seenaan qoratu nama hubataa malee bakka dhaloota jennaan gundoon migiratti galee jira dhaabadhee Salaalirraan Agarii Taaddasaa dabalatee Hamboo gubbaan Alamuu goota baay'ee dhalate Wallaggarraan Abishee gootonni Oromoo kuma Faarseen ittiin dhaladhaanis Oromoodhuma. Riqichi gibee jigus daaktuun nama ceesisa Jimma yaa lafa gunaa seenaa qaba keessisaa Sadas Sooddoo Qomoo Kosanyii Baqqalaa wayyaa Alagaan alaguma qalloo dhiiga ofii wayyaa. Wallisoo kan garasuu Finfinneen dhuuruma Walloof raayyaan Qomoo ko hubadhe Oromoodhuma. Gujiif Booranaa deemus maalitti shakkii qaba Faarseen ittiin dhaladha lammii ko saba jabaa Baalee yaa biyya Waaqoo yaa biyya Useen Bunee Arsii yaa lafa goota biyya Roorroo Sarmee. Kayina rakkee deema dhaloota Bakar Waaree. Daara tudduu gatattee kujaree na nyaarte kaa seera da'oo godhattee na nyaattu kaabuu jalee na nyaartu kaakuu jareen. Allaatti baalleen kuulaa risaa baalli sararaa osoon taa'ee sararuu minjiraan na saararte majjeeseen badaa jennaan hiriyyaan nama hararte hiriyyaan kuraa mala maaltu mala naa mala maaltu mala naa mala gaara guddaa gadi duufee maaltu tubaa jala kaa'a roorroo didee mana maarsee maaltu sarmee jala taa'a shawaan fardeen dirrisiisee wallagga eeboo qarsiisa kan Jimma roobee sinjaamu marargeen duruu kanniisa waa labdatu arsi baalee roorroon didee yoo hammaate goonni rafuu kan salaalee gaafa sareen arba nyaate hin dabaraat mana leencaa. Kanaafuu kitaabni biyyoon dhiigaa icciitiiwwan akkasiif keessaa qabdi. Ifa. Galatoomii dhugaa. Bayeetoo anatu dursee dubbisa. Ani ammumaanuu kitaabicha riisheeppi godheera of keessatti jechuun walaloon amma jettee isarraa Achi keessa ni jira. ajaa'iba. Achi keessa hedduu jiru jechuudha. Kan itti aanu maa'inni ta'e kitaabichi Yeroo nyaate. yeroo nyaate. Innis bifuma walalootiin garuu Xiinsammuudhaan bifa walalootiin osoo hin taane. Okay, bifa kitaaba. Kitaabuma xiinsammuutiin yeroo nyaate jalqaban hojjedhee ture. Inni hangafa ture jechuudha. Okay. Waggaa hedduu irra tureera isa. Okay. Yaans waggaa 10 Maaf akkas jettee? 12 12. Naannoo akkasii irratti lakkoofsiseera. Maaf yeroo nyaate jettee? Yeroo nyaate kuni akka mata duree isaa miti keessisa. Okay. Nutiin kun beektaa wanta amma gochuu dandeenyu boru jenna beekti. Wanti boru jedhamu immoo hin jiru. Waan boru miti waan daqiiqaa 30 booda iyyuu hin beektu. Waan sekondii amma teenyu booda ta'u iyyuu hin beektu waan ta'eef. Kanaaf wanta amma gochuu qabdadha. Yoo amma hin goone ta'e yerichis jalaa nyaatama.
boru guyyaan kan biraati waan ta'eef. Boru hojii biraa qabda waan ta'eef. Akka inni boru sun si jalaan nyaatamne waan irraa arrumu waan amma ammumu kaayyoo kee keessatti yookiin karoora kee keessatti boruun kana godha. Hin jedhin. Waan boruun beektu waan ta'eef. Ammuma. Yeroo nyaata keessatti wanti adda ishii taasisu keessa ati cimaadhaas hin jetti jettee. Ati cimaa waan taateef siidaa iddoo awwaala keetii dhaabbattu biqiltuu bakka awwaala keetirra dhaabbattu arra barbaadadhu sin jetti. Biqiltuu bakka awwaala keetii dhaabbattu amma barbaadadhu. Saatii ammaa kana. Boru yeroo hin qabdu kan hin beektu. Duutee of arguu dandeessa. Echaa yoon bara akkamitti barbaadda biqiltuu. Kanaaf namoonni baay'een umurii dargaggummaatti fayyadamuu dhabuudhaan kan ka'e. Arra daandii irratti kufanii argina. Umurii isaanii yeroo nyaachisan beekte. Yerootti dhimma bahe malee yeroo dhimma sitti hin bahin. Fakkeenyaaf amma umurii dargaggummaa rogaa jirru waa hundi nurraa bareeda. Rakkoon qabu. Garuu itti gaafatamummaa boruutiif immoo numatu kufee argama si galee. Gaafa kufnee argamnu immoo saba irrattis biyya irrattis dhaloota irrattis ba'aa biraa taana jechuudha. Warra sitti nu dhiisee deeme sun akkamitti dhibaa taanuuf miti. An biyya nutti kennan. Warri kalee biyya kanarratti biyya kana daangaa ishii nutu eeggata ormatti hin kennu jedheetti cabe sun akka cimaa taanuuf malee akka dhibaa taanuuf miti beekte. Kanaaf yerootti dhimma bahuu qabna malee yeroon dhimma nutti hin bahin. Fakkeenyaaf dargaggummaa irra jira yoo ta'e dargaggummaa sun yoo dhimma nutti baate banneerra nuti dhimma itti bahuu qaba. Si galee nuti itti fayyadamuu qaba. Yeroo nuti itti fayyadamuu qaba malee yeroo nuti fayyadamuu hin qabdu. Dhaloonni akka sana of amansiisuu irratti baay'een irratti hojjechaa ture ammallee irratti hojjechaa jira jechuudha. Xiinsammuu kanarratti yeroo tokko kitaabota xiinsammuu jechuun dubbisuun natti tola. Saayikooloojii jechuudha. Fikshinii maal kana baay'ee miti. Siyaasas baay'een dubbisu. Seenas baay'ee miti. Xiinsammuu garuu waan natti toluuf amma kallattiin ati ittiin kaastes mooruuf na argiseera. Dargaggummaan sirratti hin hojjetin ati dargaggummaa irratti hojjedhu yeroo jettu namni tokko fakkeenya jireenya hawwu yookaan immoo jireenya jiraachuu barbaadu yoo jiraatee darbe inni sun yeroo isaa fayyadame jechuu hin dandeenyu. Fakkeenya wanta nama baay'ee biratti baratame fa'aa ta'uu qaba. Baay'ee gaariidha. Gaaffii bareedaa na kaaste. Atiin kun dargaggeessa gaafa taatutti waa hundi sirraa bareeda. Ati ofiif miti kanatti jiraattu. Dhalootaaf jiraatta. Addunyaadhaaf jiraatta. Ati ilma addunyaa waati malee ilma maatii tokko yookiin immoo ilma dhuunfaa tokko miti. Addunyaa kana jijjiiruudhaaf kan uumamte sii galee. Jireenya qananii ati dhuunfaa keetiin jiraattu sun dhalootaaf homaa bu'aan buusu. Gatiin qabu. Kawwaloo ta'uu qaba. Kawwaloo ta'uu qaba. Kawwaloo sun immoo har'a hojjechuu qabdati. Kawwaloo gaafa siin jedhu fakkeenyaaf namicha ampuulii kana hojjete fudhanna Toomaas. Namichi sun barumsa hin baranne ji'a lama kutaa tokko galee ji'a lama baratee barumsa waan dadhabeef barreessanii itti kennanii haadha keetti kennanii fudhatee galee gaafa laalu mucaan kee barumsa hin danda'u isin arginiidha. Mucaan kun hin danda'attee manoota bifattee waa ittiin taphattu kenniteef. Qoraan bobeeffachuurra jedhanii gaaziin uumamee gaaziirra jedhanii ittiin immoo kan hojjetee miire rakkoo addunyaa fure. Atis namicha kanaa garee miti. Kanaaf eenyuti umurii dargaggummaa sanarratti kan hojjetamuu qabu. Yeroo naftu itti gubbaatti. Jireenya qananii jiraachuun konkolaataa gaarii gamoo gaarii ijaaruun zeeroodha. Saana miti. Dhalootaaf waan bu'uura ta'u. Akkuma namichi dukkana keessa hin taa'ina jedhee ampuulii kan hojjete sun ati immoo rakkoo biraa furuu qabda. Ati immoo waan uumamteef qabda waan ta'eef. Callistee miti dachee kana gubbaatti kan uumamte. Waan uumamteef qabda. Anis waan uumameef isheen illee waan uumamteef qabdi jechuudha. Saayikooloojiin kun kan nama tokko
waaqeffannaa fakkaata yookaan immoo akka warshiippii wayii fakkaata. Kan nama tokko tokko immoo addunyaa biraa gara biraatiin sitti agarsiisa. Gara baay'eedhaan dhufa. Fakkeenya amma abbaa saayikooloojii addunyaa kan jedhamu ni beektaa. Sigmund Freud immoo yoo fudhatte waan faallaa ta'e sitti fida. Jechuun isumaayyuu qabatee dhufee si amansiisa. Saayikooloojii jechuun warri sadeen kun ispeeshaalii saayikooloojii, loojik እና filosoofii warri jedhaman kun hidhata waliin qabu. Garuu yeroo dhiyaatan wanta amansiisaa fakkaatu qabatanii waan dhiyaataniif achirrattuyyuu ati of qopheessuun kee appreciate jechuun cabsitee yoo itti deemte kana caalaa hojjetta. Rabbi si haa gargaaru. Kitaabonni keellee akkuma mata duree isaanii baay'ee kan bareedanidha. Wanti dabaluun jiru gaaffii dhumaatii dhuma irrattis dhaamsa dhaammachuu barbaadoo jiraate qaamonni akkasii cinaa dhaabbatan barbaadoo jiraate carraan kun kan keetii itti fayyadamiin siin jedha. Kanarratti dabaliiti taajabbiis ati amma akka criticize yookaan immoo hojii hojjetame qeequu kan qeeqxu immoo gaarii akka ta'uuf jechuun dandeettii akkasiillee akka qabdu. Ani hubadheera taajabbii qabdus yookaan immoo sodaa gara fuulduraa qabdus akka ilma biyyaa tokkotti asitti kan haasaa jirtu. Nullee ati ilma biyyaati ati ilma addunyaati malee ilma ofii keetii taatee kan haftuu miti jettee waan nutti himaa jirtuuf ati akkuma ilma biyyaattis akkuma nama addunyaa kanaattis wanta dhala namaaf ni mala jettu wanta taajabdees tuqii bira darbii dhaamsa qabdus ergaa qabdus akkuma ishin jette. Waan bareedan akkasitanii wanti akka taajabbiitti qabu keessattuu warri fuulduratti yookiin beekamoo ta'an jirani dogongoroota dhaloota isaan duuba jiruuf eeggachuun dirqamadha. Akkuma jalqaba tuqee lammaffaa irra deebi'uutti jira. Fakkeenyuma warri Biriitish beekumsa qaban dandeettii qaban afaan ofii qixa sirriidhaan kaawwatan sana nutis waan keenya qixa sirriidhaan yoo kaawwanne qixa addunyaa nuu ta'a kan keenya sun baruuf dhama. Yoo nuti immoo kan keenya sun osoo jiru waan biraa itti daballe kan keenya sun akka kiiloo isaa gadi bu'aatti fudhatuu danda'a namni sii galee. Kanarratti weellistoonni buleeyyiin yookiin adda duree dhaloota fuuldura jiran kan akka eeggatan jedha. Weellistoonni lafa dhufeeyyiin immoo ogeessan mari'achuu irratti. Ogeessi immoo ogeessa akkamiitu na hojjeta yeroo baay'ee wanti jiru namoota afaanicha hin dhageenyetu hojjeta beektee muuziqaa ijoollee keenyaa. Afaanicha waan hin dhageenyeef wanti inni sirreessuu danda'u hin jiru. Kun sirriidha kun sirrii miti siin jechuu hin danda'u gaa hin danda'u waan ta'eef. Caalmaatti istiidiyoo gaarii filachuun akkuma jirutti ta'e istiidiyoon afaanichas dhaga'u yookiin namichi muuziqaa sun qindeessu nama dhaga'u yoo ta'e muuziqaan qixa sirrii ta'uu danda'a. Kanarratti illee of eeggannoo warri lafaa dhufullee warri buleeyyiin illee akka godhan asumaan dhaamsa dabarfachuu barbaada. Kanaaf yaa'u yeroo nyaattee fi biyyoon dhiigaa dafee uummata biraan ga'uuf tattaafachaa jira. Egaa artistiin qurxummiidha uummanni immoo galaana. Qurxummiin immoo galaana malee jiraachuu hin dandeessu. Abdii guddaa inni qabu uummatuma kiyyaadha. Kaleessa uummatumaan as geenye kanumaan jechuu barbaada. Egaa nullee kitaabni kun amma bahutti anuu baay'een wanti jechaa jira. Kitaabni keessa bahee hojiin muuziqaas immoo kan si bira jiru bahee mul'atee sana booda akka ol agarru abdii guddaan qaba. Dandeettiin kee baay'ee kana qofaan kan daangeffamuyyuu natti fakkaatu. Amma jechuun wanta namni tokko hojjetaa jiru miti amma kan hojjetaa jirtu. Wanta baay'ee hojjetaa jirta. Ammas immoo kana caalaa akka hojjechuu dandeessuun sirra hubadha. Rabbi si haa gargaaru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa keessummaan keenyaarraa akkuma argitan gama artii tokko qofaani miti kan waliin haasa'aa turre akka barreessattis akka immoo xiinxalaattis akkasumas immoo akka nama muuziqaattis
akka gosa baay'eetti bifa gorsaatiin wanti inni kaase wantoota hin hojjetamne keessaayyuu wanti inni kaase waan baay'ee jira. Kana caala immoo akka hojjetu isin akka gargaartan akka faana dhaabbattan akka nuuf jajjabeessitan nuti warri biriij artii kabajaan isin gaafanna. Dhimma aartii irratti akkan hojjedhu gadi fageenyaan jajjabina warri naa kennan namoonni hedduun illee ni jiru. Yaa hunda waamnee waliin ga'uu hin dandeenyu. Addatti obbo Alamaayyoo Waljirraa fi akkasuma ogeessa seeraa obsinaan baay'ee haa ta'u fi Meelbaa Istiidiyoo carraa kanaan galateeffachuun barbaada beekte akka nama guutuu ta'uuf. Akkasuma immoo barsiisaa kiyya kan ture barsiisaa Asmaraa Baqqalaa guyyaa tokko beekte waan naa kennu gaafa dhabu biikki lama naa kenne beekte akkan ittiin barreessu. Biikki lama inni guyyaa sun naa kenne har'a sirboota hedduu bira darbee kitaaba kana ta'ee carraa kanaan isaan galateeffachuun barbaada akkasuma warra Oromoo ta'e sana warra du'es warra jiru. Oromoo kana guutummaatti waan asinirraa dhaladheef waan asinirraa dhaladhee nama guutuu ta'eef Oromoodhuma bahaa lixa jiru kaaba kibba jiru biyya keessa fala jiru hunduma isaanii galateeffachuu barbaada. Egaa birasiif ga'eera Qiddist inni warrootaan galateeffachuu qabutu jira jedhee egaa kun immoo kabajasii jaalalasii of kabajuudhas jechuun namni qalama kana ishee tokko wanti yeroo barattuu taate namni sii laate hamma tokko kontribuut godheera jechuudha. Sana galateeffachuu jechuun immoo of galateeffachuu jechuudha. Bakka geessee of agartetti eenyutu hamma tokko achi puushsi godhe. Sanaayyuu amma fakkeenyaa inni dura yeroo kaasu walaloo fi yeedaloo yeroo barreessee namaaf kennu maqaa kiyyallee kan irraa haqan jira jedheera. Inni garuu professional ta'uusaa asitti warra isa gargaaran warra isa deeggaran galatooma dheeniira. Kunis barumsa tokko miti wanta hafuu hin qabne. Wanta hafuu hin qabne. Ayyee ammas warri duraan si duukaa turanis warri sagantaa kana laalanii kana booda si bira dhaabbachuu barbaadanis si faana haa ta'an jenna. Ayyee isinis immoo affeerra kana waan na gootaniif hedduu galatoomaadha. Sinfaana jirra wal faana jirra. Ayyee. Akkas. Ayyee. Tole kaa daawwattoota keenya qophiin keenya biriij aartii har'a keessummaa cimaa asitti qabannee isin waliin turtii taasisnee kanuma fakkaataa qopheessitoonni qophii kanaa ana Qiddist Baqqalaa fi akkasumas eebbisaa jiru ogeessi kaameeraa keenyaa Boggaalaa Habtaamuu faana kan turtii taasisnee torban qophii biraa fi keessummaa biraatiin aga walitti deebinutti turtiin keessan bakka jirtanitti kan nagaa kan jaalala isiniif haa ta'u jennaa torbee gaarii. Kabajamaa.